Direedawaanis akkasumatti naannoof danda'e taate miseensa federeeshinichaa akka taatu deemee bilxiginnaayyuu adda dhoosa. Dhimma Direedawaa ijoolleen Direedawaan shawwadameen waan amma oofuu jiran kana. Akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa jaalatamoo guyyaarraa ammoo dhimma addaa keessumattuu qoqqoodamuu daangaa Oromiyaatii fi naannolee federaala irratti odeeffannoo jirtu isin biraan gahuudhaaf qabannee dhufneeti jirra. Hanga dhumaatti yoon wajjin taatan kaayyoo fi akeeka qoqqoodamuu daangaa haarawaa egeree lafa Oromiyaatii fi Itoophiyaa waan jaallattan bal'inaan dhageessan. Oromiyaan kilaasteroota akka qoodamtu waggaa tokko dura mootummaan naannoo Oromiyaatiin dubbatameeti ture. Qoqqoodamuun godinaalee tun maal agarsiifti? Lafa naannoo tokko naannoo biraa jalatti qooduunoo sirna federaalizimii waliin ni deema. Faayidaa fi miidhaan isaa hoo maali? Dhimma kanarratti xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammadis waan dubbate qaba. Jechuun waan haaraan na dhufe osoo kan dura ilaalaa jiru. Dokumentii tokko booda isiniif maxxansa dokumentii naannoo Oromiyaa riiorganaayiz gochuudhaaf haareetti caasessuudhaaf itti yaadamee ittiin hojjetamaa jiru jira. Dokumentiin kun Oromiyaa gola jahatti qooda. Godinoota waan jedhan san diigee gola jahatti qooda. Gola Baha Oromiyaa, gola kibba Baha Oromiyaa, gola lixa Oromiyaa maal jedhanii godinoota akkasitti qooduudhaaf godina bakka buusa hambisanii aanaa fi golaa fi naannoo kaja'u dhiyeessanii jiran jechuudha. Naannoo Oromiyaa caasaa bulchiinsa haaraan kilaasteroota 6 qoodamuun akka danda'u pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaadha. Obbo Shimallis Abdiisaa bara 2017 keessa walgahii caffee Oromiyaa irratti haasawaa taasiseen dubbatee turuun ni yaadatama. Akka mootummaan jedhutti yoo ta'e kaayyoon godinaalee Oromiyaa 20 takka gola jechuudhaan bakka 6 qofatti qooduun hojii mootummaa saffisiisuu, tajaajila mootummaa uummataaf dhiyeessuu, fooyyessuu fi hojii misoomaa qindoominaan adeemsisuu fi qabeenya naannoo haala walqixateen bulchuuf kan kaayyeffatee jechuu hima. Haaluma kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa qofa kilaasteroota 6 jechuudhaan qoodan keessatti Wallagga, Jimma, Shaggar, Adaamaa, Shaashamannee fi Adoolaa Waayyuu Gujii jalatti godinaaleen Oromiyaa martinuu as jalatti qoodamuu akka dandeessu ibsameeti jira. Mootummaan dhugumaan haala hojii qofa salphisuuf caaseeffama kana diriirse immoo sirna bulchiinsa haaraa uumuudhaaf kaayyeffate. Mee waan obbo Jawaar Mohammad jee kana dhageeffanneeti walitti deebina. Clear akka ta'uuf federaalizimiin amma jiru kun akka hafuu fi ka caaseeffama haaraadhaan ka akkaataa walitti hidhiinsa dinagdee walitti dhiyeenya lafaatiin akka ta'u yaadni dhiyaatee jira. Kunis wal falmisiisaa jira. Hedduu kan ajaa'ibe san keessa yaada kana duras dhagayaa turre. Hedduu immoo kan ajaa'ibe maali? Not only federalizimicha jijjiiruu qofa osoo hin taane haalli ittiin jijjiiramu immoo akka duraarraa akka jijjiiramu. Amma gaa kun wanni agarsiisu guutumaan guututti sirna federalizimii diiguun sirna pirezidanshaal yookaan immoo mootummaa jiddu galeessarraa biyyattii gad hoogganuudhaaf caaseeffama tolfame jechuudha. Kana jechuun akkuma bara dargiisan awuraajaa jechuudhaan bulchaa turanii wajjin waan wal fakkaatu jechuudha. Gama biraatiin ammaas hooggantoonni badhaadhinaa konferensii magaalaa Adaamaa irratti yeroo ammaan tanaa ta'aa jirratti hirmaatan keeyyattoonni heera mootummaa hedduun fooyya'uu isaanii beeksisaniiti jiran. Keewwatoonni 39 keeyyanni heera mootummaa federaalaa 39 hiree murteeffannaa sabaa irratti tolfamee jiru. Keeyyatoonni sun diigamuudhaan keeyyatoota 38 fi 40 fooyyeessuudhaan sirna federaalaa sabaa irratti hundaa'uun bu'aa qabeessa ta'e kan balleessu hoggaa ta'u naannoleen haareenni bu'uura teessuma lafaa isaaniitiin kan uumaman ta'uudha dubbatan. Dubbiin amma bakka tana jirti. Kana jechuun magaalaaleen Oromiyaa eenyummaa abbaa lafummaa wajjin wal qabsiisanii yeroo dheeraadhaaf uummanni Oromoo falmaa ture. Magaalaan gurguddoon magaalaan akka Dirree Dhawaatii fi Finfinnee faan naannoo Oromiyaa jalatti deebifamuu odoo hin taane baadiyyaalee naannoo Oromiyaa garii ifittuu dabalanii naannoo dandeessu ta'uu jechuudha. Fakkeenyaaf keeyyata mootummaa federaalaa ammaan dura keeyyata 49 irratti magaalaan Finfinnee magaalaa teessoo mootummaa federaalaatii fi magaalaa guddoo naannoo Oromiyaa jechuudhaan ifaan ifatti lafa taa'eeti jira. Mee asirratti xiinxalaan siyaasaa obbo Jawaar Mohammad waan dubbate dhageeffanna. Dhimmi ijoon biraa irratti akka yaadatti bilchinnaan dhiyeesse dhimma magaalota lamaati. Dhimma magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirree Dhawaa. Magaalonni lamaan kun naannoo mataa ofii danda'an ta'anii miseensa federeeshinii akka ta'an. Akkuma beektan yeroo ammaatti Finfinneen guutuutti naannoo miti. Akka teessoo federaalaattis akka magaalaa muummee Oromiyaattis keewwanni 49 kun kan yeroo dheeraa irraa haasofna akkuma jira jechuudha. Amma garuu of dandeessee akkuma Oromiyaatti akkuma naannoo Harariitti jechuudha. Naannoo akka taatu Dirree Dhawaanis akkasumatti naannoo of danda'e taate miseensa federeeshinichaa akka taatu yaada dhiyeessee jira jechuudha bilchinnaan. Akka odeeffannoo lammii miidiyaa argate jettutti ammoo dhimma magaalaa Dirree Dhawaa ilaalchisee daangaan naannoo Dirree Dhawaa jedhamu kun haalaan babal'achuudhaan baadiyyaa godina Harargee ba'aa gariif jalattuu dabalee naannoo ta'uudhaaf akka jiru himame. Kana malees
lafa akka Shinniileetii fi Malaayisoon fa'aa dirree dhawaa jalatti dabalamanii naannoo akka taantu himame. Naannoon dirree dhawaa daangaa mataa isii qabaattee hanga Jibuutitti kan fullaatu jechuudha. Ammoo asirratti dhimma magaalaa Harar ilaalchisee ammoo magaalaan Harar akkuma duraanitti naannoo Hararii jalatti kan itti fuftu ta'uutu himame. Eega naannoo Oromiyaa qoqqoodaniifuu silaa magaalaa Harar godina Harargee baa wajjin kilaastara bahaa jaamte yookaan immoo naannoo dirree dhawaatti dabalamtee irra wayyina. Sababni isaa ammoo naannoon Hararii diigamtee caasaan bulchiinsa Hararii kan uummata Oromoo dhiibbaa irratti taasisaa ture sun guutumaan guututti diigamee hanga tokko furmaata ni argataa jaameeti yaadama. Ammoo asirratti sodaan jirtu caaseeffama haarawaa mootummaan diriirsee kanaan lafti tokko qotamtee naannoo uummata biraa jala galuun waan hafuu miti. Kana jechuun naannoon Oromiyaa qotamtee naannoo Amaaraa jala, naannoon Oromiyaa qotamtee Beenishaangul Gumuz jala, naannoon Oromiyaa Somaalee jala. Wanni akkana kanaa kun waan hafuu miti jechuudha. Kun immoo sodaa guddaa of fiduu danda'a. Maaliif jennaan karooraa fi kaayyoon caaseeffama kanaatu haala teessuma lafaatiin daangaa haarawaa uumuudhaa jechuudha. Karoora gara fuulduraa maali? Godina bakka buusaa hambisanii aanaa fi golaa fi naannoo kaja'u dhiyeessanii jiran jechuudha. Wanni kun akeekni isaa gara fuulduraa wanni amma gola jedhamu kun naannoo akka ta'uuf yaadamee jechuudha. Naannoof danda'e akka ta'uuf yaadameet qophaa'eet kan deemamaa jiru jechuudha. Akkuma dokumentii kana argadheen barreeffamaan warra aangoorra jiruuf waan kana itti yaadadha. Wantoota gaggaarii keessa jira dokumentii san keessa. Garuu akkaataan itti deemtan kuni rakkoolee jiran kan ammeessu ta'uu danda'a. Kayyoo dhiyeesseen ture gara fuulduraa bal'inaa irratti mari'annaa jechuudha. Waan haaraa miti wanni har'a sadarkaa federaalaatti fidan waan naannootti sadarkaa naannootti already haala mijeessaa jiran jechuudha. Kana jechuun gaa akka obbo Jawaar Mohaammed akeekaa fi kaayyoo qoqqoodamuu Oromiyaa fi daangaa haarawaa kana ibsatti Oromiyaa qofti gola jechuudhaan bakka jaatti qoodanitti jiranii gola baha Oromiyaa, gola kibba baha Oromiyaa, gola kibba Oromiyaa, gola lixa Oromiyaa, gola kibba lixa Oromiyaatii fi gola jiddu gala Oromiyaa jechuudha. Akka obbo Jawaar Mohaammed akeekaa waan kana ibsetti gara fuulduraatti naannolee aanalee waan jiru kana balleessanii golatti qoodan kan immoo naannoo taasisuudhaaf jechuudha. Kan jechuun gara fuulduraatti naannoon Oromiyaa qoftiin gara naannolee jaatti qoodamti jechuudha. Golli jahan qoodame kun gara fuulduraatti naannoo ta'uuf deemaa jechuudha. Kanaaf kaayyoon golaa kun akeeka ifaa keessaa qabu jechuudha. Akka mootummaa pirezidanshaaliif yookaan immoo mootummaa jiddu galarraa gata hoogganuuf ta'utti tottolfamuu jechuudha. Kana akkuma bara dargiidha awuraajaadhaan qoqqoodanii bulchu jechuudha naannoodhaanii. Wanni kun gaa deemee mormii guddaas kaasuu waa dafne gara fuulduraatti waan kana hagammatti lafa hin qabsiifne gara fuulduraatti waan lafa qabsiisuudhaaf guutumaan guutuutti qajeelfamni bahee lafa jiru. Kun immoo deemee gaa falmii guddaa fi gaa mormii guddaa kaasuun isaa waa hin hafne jechuudha. Hanga ammaatti garuu mootummaan ifatti ibsa hin kennine. Qoqqoodamuu daangaa haarawaa sirna federaalizimii badee pirezidanshaaliin bakka buufamuu faayidaan inni qabu hoo maali? Miidhaan isaa hoo maali? Dhimma kanarratti Oromoon ni fayyadamti moo ni miidhamti waan jiru sagantaa teenya guyyaa boru sa'aatii akkanaa qabannee dhiyaannu irratti kan isin biraan geenyu ta'a. Sagantaa fi odeeffannoo teenya guyyaan isin biraan geenyu ammoo hordofuun akka isin jalan dabarre isin jenna. Ammaaf asumatti baala jidduu keenya walitti deebina. Yaada keessan karaa komantiitii yoo nuuf qoddan yaadni keessan nu jajjabeessa nu cimsa. Ulfaadhaa galatoomaa horaa bulaa.